Keenyas miti maqaa eenyus miti shaneen qaama hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo caasaa adda bilisummaa Oromoo keessaa kora sabaa gumii sabaatti ani qaama wanni sadaffaarra kan jiruu fi hojii guyyaa waloodhaan kan hoogganummaa kennuudha. Shanee gumii yookaan miseensota koree hojii raawwachiiftuu warra hoogganummaa kennu sun agamma qondaaltoti mootummaa yoo badiin hojjetamtu shanee tolcheedhani maqaa gizeet kan dhageen maaliif morman fakkeenyaaf qondaalii mootummaa tokko dhiyoo waan ni barreesse waan amboo ta'eni shanee shororkoo sooma bosona dhufta kan gooti maaniidhaan warri woboo eegeedhaan maqaa warra woboo malee shanee tan maaliif yaaman yookaan amma difending goonisan shaneen nuti maqaa eenyu akka shaneen akkan jedhutti akkan masi ibsetti shanee beektemti amma akkan shaneen maal akka hojii raawwachiiftu sun shaneen bakka adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo bakka bu'u miti isaanii qaama biraa qaama alatti hafe saniif akka isaan jedhan ni beekna. Kanaaf nuti akka adda bilisummaa Oromootti amma hooggana keenya jala sin jiru waraanni suni waraana san bakka buune waa dubbachuu yookaan waraana san irratti aangoo ajajuu hin qabnu. Kanaaf shanee isa isaan jedhan maqaa sirrii miti humna hidhatee bosonatti hafe kan lolaa jiran kan dhabamsiisuudhaaf yaalaa jiran maqaa sanii yaamu. Maaliif akka isaan maqichaan yaamuu filatan isaantu beeka isaan yoo gaafatte gaariidha. Kanaaf nuti isarratti yeroo isaan akkas jedhan waa jechuu maqichaaf jennee waa jechuun waan nurraa wanni ta'u barbaachisu miti. Miseensoti keessa yookaan deeggartooti keessan haa ifatti amma ABO deeggaranii yeroo iddoo waltama kan fana agarra sooshaal miidiyaa gubbaatti maqaa isaanii dhabuun qabne malee even warra hojii raawwachiiftuu iyyuu horee jiddu galeessaallee kee jiran keessa namoonni tokko footoo suuraa warra boson jiru sun yeroo maxxansan yookaan tarkaaffii warri sun fudhate dafanii miidiyaa irratti apdeetoo godhan jecha godhanii waan aganaa hojii al godhan jedhanii gize isaanii propaganda akkas hojjetanii nagar miseensi kun yoo qaama keessan taate maaliif yoo wal kanaa wal qubin qabne maaliif adab hin qabsiif miseensota keenya eenyufaa jettee keessaa baaftee na gaafate abaluu kana godha yoo naan jette malee Facebook irratti eenyu maal maxxansa waan isa hordofne waa jechuun danda'amuu fi Facebook maqaan Facebook irra jiru kun ka eenyuti kamtu dhugaa kamtu soba kan jedhu hin beennu garuu akka dhaabaatti nuti miseensi keenyas hoogganni keenyas waan karaa nagaa hojii karaa nagaa biyya kana keessatti galmoofne hojii karaa nagaa geggeessaa jirra malee quunnamtiis hin qabnu isa dhaadheessuuttis hin jirru kan immoo hubatamuu qabu ummanni waan mootummaan godhaa jirurraa waan waraanni mootummaa godhaa jirurraa waan Wallaggaa keessatti ta'aa jiru waan Gujii keessatti ta'aa jiru waan ammoo hammaatee iyyuu dhufee guutuu Oromiyaatti ta'aa jiru manni keenya gidiraa hamaa keessa jiraachuurraa aarii guddaa qaba garaa nammaateera waan ta'eef walgahii keenya irrattis ta'e walgahii dhaabba kamii irrattis ta'e waltajjii hawaasaa fedhe irrattis ta'e walgahii mootummaa waltajjii mootummaa irrattis ta'e suuraa waraana sanii yookaan dhaadannoo maqaa waraana sanii kaasuu fi xiiqii gadda isaa aarii isaa ibsachuu ummanni ni argina sana waltajjii adda addaa irratti kan keenya irratti to'achuudhaa fi tattaafannaa waltajjii keenya irratti waan akkasii akka hin taane waa'ee waraanaa hin dhaadheessinu qawweedhaan waraanaan furmaata finna jenneetis deemaa jirru qawweedhaan nama dirqanii uummata of jalatti bulchuun gara mootummaatiinis gara fedheenu dhaabbachuu qaba jenneeti amanna furmaanni biyya kanaa nagaadhaan wal mariidhaan dhufa jenneeti waan amannuufi sanuma geggeessaa jiran. Isan dhaab siyaasa Oromoo keessaa dhaab guddaa dhaab maqaa qabu. Yoo rakkoon Oromiyaa keessatti taate ibsin kennitanii ibsa keessanillee namoota hedduun sheeriin godhanii miidiyaan gurguddaalee ni hojjeta. Mootummaa kiritisaayiz gootanii mootummaan daba kana hojjetee jettanii sanii dubbattan malee fakkeenya qaam cufayyuu isaanii qaama uummata irra miidhaa geesses kiritisaayiz godhuun isanirra eegamte. Gaafita yeroo dabrellee giza isan ibsa kennitan isanii gaafadhee ture naan deebimne meebi gaafedduu kaayir dabarte turte. Gize sanii fakkeenya waraanni bilisummaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin jecha kun inni gize inni fuulata wayitti dhiibbaa uumee jedhanii yaadi irraa kennitan faan dhageenye. Ittuma amantammoo marraaf qusattan. Nuti odeeffannoo qabaanne miidhaa nama nagaarra gahu kan balaaleffachuu dhiifnu hin qabnu madheen gadda yoo ibsa keenya argiteetta ta'e gaafa ajjechaa buraayyuutti ta'e balaaleffannee ibsa baafneerra. Akka walii galaattamuu nuti ummati nagaan sababa kamiif ummati nagaan qaama hidhateen miidhamuu hin qabu ka kana godhaa jiru immoo ummanni nagaan kan miidhamaa jiru qaama hidhate ka mootummaati waraana raayyaa ittisa biyyaatu ummata fixaa jira odeeffannoon isaa ragaan isaa baay'eetu jira
miidiyaa irrattis argaa turte jedheen abdadha. Kanaaf eenyutu godhe eenyutu miidhaa uummatarraan gahe nama nagaarraan gahe mootummaadha silaa kan yoo biyya kana sirriitti ni bulcha ta'e mootummaadha kan hordofee haqatti kan waan haqaa hordofee uummata nagaa tiksuudhaaf gaafatama qabu sana godhuu qaba jenna. Waan arganne waan ragaa arganne waan balaaleffatamuu qabu hin dhiifnu ka dhiisne hin qabnu. Akkuma isin jedhe deengadda jecha wannaa sana ibsa irratti baafneera balaaleffanneera wanti kun nam tokko irratti murna hanga tokko irratti yookaan nama hanga tokko irratti qiyyaafame akeeka namootaan ilaalcha namoota hanga tokko irratti qiyyaafame isa karaarra maqsuudhaan furmaati biyya kanaaf hin dhufu furmaata waliigalaatiif humnoota siyaasaa hundi hojjetan gaariidha jennee ibsa baafneerra ija waliigalaatiin akkasitti ilaaluu filanna. Adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n waggaa baay'ee fi qawwee lola ture. Isaan ammoo eegi jijjiirame kun dhufee jedhan deebiftanii karaan qawwee kun baasisataniif gootan. Achiin dura gaa Abiyyiif Lammaanfaan gareen tuni nangoo qabattas qawween Oromiyaa laabireet goonaa ettaniittuma amantaa qabdammoo waan qawwee kanarra givaaf gootanii turtan yookaan abdii kutatanii turtan. Qawwee namni gaafas qabsoon Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoo jalqabas karaan nagaa biyya kana keessatti karaan nagaa taa'anii waliin haasa'anii garaagarummaa ilaalcha siyaasaa jiru waliin furachuun waan hireensaa dhabameef dirqamne qawweetti seenne malee qawweetu qofatu nu baasa qawwee qofatu furmaata qawweetu filatamaadha jennee miti dirqamneeti qabsoo hidhannootti seenne. Amma gaafa dhufnus sun dhaabbateera jedhanii waadaa seenanii karaan sun nun baasu karaan sun hin deemsisu jedhanii waadaa seenanii waadaa sana hojiitti hiikuu jenneeti dhufne. Akkas akkitti qawweetti ni jenne. Agsun ammoo qawweetti fayyadamtanii loltooti keessanii waraanum qabdan turtanii miti agsunti. Waraanni sun ammoo hojjechuu qabu hojjechaa ture. Bas sun fakkeenyaaf gizee hedduu qondaaltoti mootummaa yoosan dhaadheessan dhageenya waan hin taane saniin jedhan jechuu qiyya. Fakkeenyaaf warri gaafa wayyaaneen jirtu rasaas tokko hin dhukaasin jijjiirame qabsoo dhufennaa dhukaasuu jalqabdanii jedhan. Bar wayyaanee sunu dhukaastanii hin beektan isa. Isa ana waan gaafattu. Gaafas jalum jirtarree walumaan jirtan hoggan kasan kennisanii miti. Agaa addaan hin bahin jechuu qiyya. Ati ana gaafachuurra atis waan beektu qabaachuu qabda namni nu daawwatu kunis waan beeku numa qaba. Jijjiirama har'a Itoophiyaa keessatti dhufe har'a qofaa miti tu dubbannu. Jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti hanga ammaatitti suutaan dhufaa jiru hunda qabsoo bilisummaa Oromootu fide jennee amanna nuti. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ammoo qooda guddaa kan qabuuf hoogganni qabsoo bilisummaa Oromoo immoo ABO'dha jennee amanna nuti. Wayyaanee EPRDF kan waggaa 27 uummata kana gidirsaa ture kan butuchee lolaanis karaa fincila diddaa gabrummaanis hojii adda addaa keessatti caasaa diinaa keessatti hojjechuudhaanis kan jilbeenfachiise kan isaan cabsee haala har'aa kanatti isaan fide adda bilisummaa Oromooti jennee dhibbatti amanna nuti. Inni isaanii nu kaafne maali? Inni isarratti isa uummanni haa jedhu isa waan guddaatti hin fudhadhu. Kaan isaniin hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromootiin daldala hojjetanii isaniin jedhan koomisanii rakkaatu dhageenya yeroo baay'ee fakkeenyaaf gareen teessanii gizee alatti fakkeenya Januwaarii waanii guyyaa maanii akkasuma fakkaata guyyaa bilisummaa maanii guyyaa qabsaa'ota akkas jedhanii injiraa miti guyyaan kabajam tokko exactly guyyaan beeku na sirreessi guyyaa sun irratti fuula adda addaatti uummatni sappoortiin godha maaniin godha propaganda soba hojjettaniidha waan kana qondaal keessan jajjaba tokko irra dhagaye tokkoon inni namni lama sadii natti waan kan dhugasitti ma qabsaa'otum lubbuun hin jirre achuma keessa wareegaman fa suura barduri wanni jettanii footoo wanni jettanii waraanni bilisummaa Oromoo waan akkana waan fudhateef jettanii uummataan sobdaniidha wanni kun dhuguma. Ayyaanni kabajamu na sirreessi ka jette ayyaanni adda bilisummaa Oromoo keessatti kabajamu ayyaana gurguddaa lamatu jira. Tokko Eebila 15 guyyaa wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromooti. Inni kuni wareegamtoota qabsoo kanaaf wareegaman kan adda bilisummaa Oromoo keessatti wareegaman haa ta'u kasan duraallee kan hangar'attillee qabsoo saba kanaatiif jecha
wareegaman kan itti yaadataman eebila 15 innis seenaa mataa isaa qaba amma yeroo nurraa guba shinni gatti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo qabsoo kanaaf tokkummaa saba kanaatiif jecha bakka tokkotti boolla tokkotti kan awwaalaman amantiidhaan addan baanu jedhanii kaayyoo isaaniitti cachanii katti wareegaman sanarraa kan sababa godhateedha. Tokko sana yaadne tokko immoo amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan kabajamu. Inni immoo akkuma nama siin jedhu guyyaan waraana bilisummaa Oromoo akkuma nama siin jedhu addi bilisummaa Oromootu qabsoo saba kanaa keessatti bakka ol aanaa qaba. Waan hangammaa ta'e kana waan hangammaa Oromoon argate kana fiduu keessatti adda bilisummaa Oromootu qooda olaanaa qaba. Adda bilisummaa Oromoo keessatti immoo kan waan sana hojiitti godhanitti lubbuu isaatiin waan sana kan godhe waraana bilisummaa Oromooti. Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti seenaan waraana kana bara baraan qoonni inni qabsoo kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaate bara baraan yaadatamuu qaba yaada jedhurraa guyyaan waraana bilisummaa Oromoo sun murtaa'e guyyoota kana jira. Guyyaa sana maallaqa walitti qabatu jette guyyaa sana daldala jette daldalicha hin beeku ani. Sobaan fakkeenya namoota viidiyoo waggaa 12 dur waraabamu uummatatti agarsiisanii tarkaanfii akkana fudhatee waraana bilisummaa Oromoo dhanii namni kun baay'ee natti yoo dhugataatti. Ilaa waan olola namni oofu ani akkuma nama reefuu siin jedhe waan dabballee mootummaa haasoftuuf waan argitee nama akka amma dabballee mootummaa fakkeenyaaf amma engadda muummeen ministeera baheetu neetwoorkiin dhiyaarraa citeera kunna irraa nageenyaaf jennee goonee jedhaniitu haasa'anii Dr. Abiy jechaadha. Achi immoo gadi ba'ameetu warri jedhi jedhamee waa jedhu immoo wanti citee hin jiru neetwoorkiin citee hin jiru jedhan. Deebi'eetu gaafuma sana Dr. Abiy waan kana immoo nagaadhaan furuudhaaf yaalla nagaadhaanis furamuu qaba rakkoon kunii jedhan. Achi immoo gadi ba'eetu warri waanuma jedhi jedhame immoo jedhu hanga dhumaa ni dhabamsiifna malee jedhe nama imma maqaanaa dhoofte sun lolaa jirra dhabamsiisaa milkaa jirra hanga dhabamsiifnutti immoo dhaabbatu jedhe jechaadha. Olola kanaan akkasitti ilaala warra waanuma fedhu waan jechuu fedhu jibbaa qabu waan sababa fedhe haa qabaatu ofuma haasa'u ololaaf deebii kennuun nama rakkisaa kan nuti godhaa turre. Biyya keessattis biyya alaattis guyyaan ayyaanota lamaan kuni kabajamaa turanii har'allee nama kabajamu seenaadha waan ta'eef seena qabeessa waan ta'eef jechaadha. Duraan teettu alatti miseensoti keenya deeggartooti keenya kan godhan guyyaa kan sababa godhatanii guyyaa kana yeroo walitti dhufan qabsoodhaaf waa gumaachuu qabsoodhaaf waan danda'an gumaachuu qabsootu ittiin geggeeffamaa ture. Qabsoon kun akkasitti as gahe biyya keessaas biyya alaatis deeggarsa uummata keenyaatiin as gahe malee gargaarsa biraa hin qabu uummata kana irratti hirkatee uummata kana ofii isaatiin qabsoo kanaas hin gaate qabsaa'ota isaatiin sana kan godhamaa ture qabsaa'otatu waan sana godhaa ture. Ani waa'ee daldalaa qaban qabu. Eessa fuudhanaata warra kun fakkeenyaaf ani gisee hedduu warra qabsoo kee ture kana seena isaanii baay'ee waan wanni dhuufitti dhiyaadhee gagaafadha waan hedduu gagaafadha. Qabsooni ijoolleen bosona gootu waan addaati warri amma qondaaltota ol jiranii qabsoo suniin daldalan isaniyyuu waa isaanii rakkaasan fakkeenyaaf qondaaltota gurguddoo ol jirtan asum deebisanii warri nu keessi warraatu diktaata uumamaan amala akkasii qabdanii jedhan horeen teessanii keessa waan akkasii farda deebanii okaasan fadha geenna tun ammoo hagam dhugaa. Qabsaa'onni Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessa jiranii jireenya isaanii wareegan malee qabsoo kanaaf saba kanaaf jireenya isaanii wareegan malee mindaan qaban jireenya hin qaban wanni isaaniif namni qaamni isaaniif waa godhe isaan bobbaasee miti isaan bobbaasee jiraatee miti ofii murteeffatanii muratanii jireenya ofii dhiisanii qabsoo kanaaf jiraatan saba kanaaf jiraatan. Saba kanaaf wareegamaa as gaanii har'allee wareegamuu baasuutti jiru miseensonni adda bilisummaa Oromoo. Inni awlolli irratti oofamu akeeka irraa ka'uu qaba. Akeekisaa qabsoo saba kanaa galii isaa hanqisuudha. Akeekisaa dhaaba kana diiganii gaaffii saba kanaa akka deebiin arganne gochuudha. Warri olola akkasii oofu warra akeeka sana beekaa dantaa godhatee ittiin jiraachuudhaaf yookaan miindeeffamee haa ta'u dantaa adda addaa irraa argatee olola sana hojii manaa sana fudhatee warra hojjetaa jiru jennee amanna.
yoo kan dogoggoree immoo olola sanaan dogoggoree dhugaa see oofu jiraate hin beeknu. Akeeki olola adda bilisummaa Oromoo irratti qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu gaaffii saba Oromoo akka galiin geenye gochuudha. Saba kana hacuuccaa jalatti hambisuudha. Sabni Oromoo waan isaaf malu akkan arganne gaaffiinsaa deebii akkan arganne gochuudhaaf karoorfamee yaadamee olola oomishamuudha. Ololli adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu, ololli hoogganaa adda bilisummaa Oromoo irratti oofamu. Gaafiif deebiin ABO Mikael Boran qoree jiddu galeessaa yookaan qoree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo waliin goon kan fakkaatu ture kutaa lamaffaa qophichaa fuulduraaf isanii dhiyeessina ulfaadha.